Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune isinin jecha. Warroonni shari'aan keessan shari'aan sawaadha yookaan istitiisii jechuudha. Maallaqa isin duraa nyaatu. Gaafii akkasii hedduun naa dhiyaate gara keessaatii fi gara koomantiitiinis akkaataa itti ofirraa dhaabdan isin garsiisa. Akkanumaan callisee rasiida isin jalaa fudhatu jechuudha yeroo isin itti guuttan. 2 3 5 akkasuma 10 illee kasanii ol fudhatu illee ni jira. Akkatti ofirraa dhaabdan isin garsiisa. Nafaana duraa isin jedha. Mana risaalaa kana keessa seentanii. Mana risaalaa kana keessa yoo seentan jiddumaanuu laal. Risaalaa akkanatti isinitti ergan kana kilik gootanii hin deebisina. Anan malaa hoggaa meeqaatu jira. Risaalaa isaan isinitti ergan kana hin deebisina ofirraa achi. Kilik gootanii hin deebisina. Li'annahu waan inni jedhu waan hin beekneef jecha. Kun Ingiliffaan dhufaa kun Arabiin dhufa. Namni hin beeku ni beeka. Namni hin beekne amma sharikaa garagaraatu sitti erga. Sharikaa keenyatti dabalamii mallaqa ganaa kafalii jaansiin jedhan badhaasa argatta. Akkasin namni hin beeku kilik godhaa ji'arraa waa irraa muratan 20 50 muratu jira. Kanaafuu waan akkanaa kana ofirraa dhaabaa isin jedha ofirraa dhaabuudhaaf bakka kana dhuftanii gubbaa kanarratti 8 duwwaa duwwaa 4 4 4 4 taraa 3 gootanii 8 duwwaa duwwaa 4 4 gootan jechuudha. Ergasii jala kana gabbuutanii jala kanatti qubee kun olaal duraan ofirraa dhaabaa ture. Wallaahi dhibbatti itti amanaa ofirraa dhaabee ture jechuudha. Qubee daa guddaa gootan. Ergasii seentitti gootan daa qofa gootan. Dhibba isinirraa dhaabata. Ofii itti fayyadamee erga waan ta'eef ofii itti fayyadameen irraa dhaabeera. Ji'aan itti ergaanii jechuun adada jechuun wannaa guuttadhu rasiida guuttadhuun ittuma erga. Ammoo as biratti rasiida osoo ittiin guunneen duratti itti ergitan. Rasiida keessan qabattanii osoo hin guunneen duratti kanatti ergitanii inni isinii deebi'aa subscribe godhee isinirraa cufa jechuudha. Kaansel ta'a dhibbatti. Kanaafuu rasiida osoo hin guunneen duratti itti guuttanii isinirraa dhaabbataa jechuudha. Isin ammoo erga rasiida guuttanii kaatanii isin jalaa nyaatu jechuudha. Kun amma itti ergee ture. Janawaarii 4 jedha 2025. Amma rasiida itti guutee rasiida keessaa qabaa jechuudha. Nyaatu dhibbatti naamani. Akkasitti ofirraa itti ergitan jechuudha. Akkasuma ka maali wannaa isinii hidhullee majjaan isinii hidhu ufumaan isin jalaa fudhatu. Akkasii sanillee jechuudha. Waluma qabata. Baay'ee galatooma.